Ashama arkafune akkam nagaa jirtu maatiin channel keenya hundi keessanuu baga nuuf jiraattan har'a waan tokko isin qabannee gammachuudhaan dhufne nu lamaanuu waan hanga ammaatti isinitti himin waan hanga har'aatti sababa ittiin banne wal keessa waan hedduun nu mudate sababa kana isinirraa badaa ture ittiin bakana jechuudha. Har'a ammoo deebinee isiniif dhufnee jira magee wajjin jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni Magee fi Abdii hundi keessanuu nagaa qabdan isin jecha har'a waan ajaa'ibaa qabannee isiniif dhiyaanne waan bareeda gammachuu guddaa surprise isin goona jechuudha asumaan. Akkuma beekamu kanaan dura wanti isinirraa banneef wanta garagaraa irraa kan ka'e sababoota adda addaatu jira. Sababoota kanarraa dhufne bannee akkuma mata duree irratti jedhee Mageen haadha ilmaana godhuuf deemti. Mageen garaa qabdii haadha ilmaa ta'uuf deemna jechuudha. Waan kana erga beeknee xiqqoo bubbullee jirra. Garuu dafnee himuu hin feene maaliif wanti tokko adda baasu jechuun asoo namatti hin dubbatin adda baafachuu qabna sirriitti hanga jabaatu eeguu qabna kan jedhu raayi. Maaliif hunda yookaan wanti adda addaa mudachuu danda'a jidduu kanatti waan uumamu namni hin beeku. Saniif jecha dafnee isinitti himnu jennee turre. Akkuma wanni isinirraa banneefis sababa ulfaa wal qabatee hedduus akkana dhukkubuu ture dabarfannoo ni beekta warri tana dura ilma akkuma arginu goraanii ture dabarfannoon kuni hedduus akkana dhukkubuu ture. Sababa sanitti isinirraa bannee bakka anillee viidiyoo dalaguun hin jibbee. Alhamdulillah ammaan tana wayyaa itiin jira. Amma nagaa qabdi jalqaba soo agartanii nyaattus garaaraan taa'u viidiyoo duran teettu maali akkuma argite si goggodha. Amma ji'a lama fixee ji'a sadaffaa keessa jirra jechuudha. Amma garaa godhatte jechuudha. Akkasumatti jidduudhaan xiqqoo akka dhukkubuu akka waa jibbisiisuu si goggodhee ture. Amma garuu alhamdulillah akkuma argitan nagaa guutuu qabdi. Ilmi keenya kaa dhufee jira kan kanaan dura hawwaa ture kan kanaan dura fedhii guddaa qabaa ture ani ni beeytanii isin hundi keessanuu isiin ammoo yeroo san fedhii hin qabdu ture jalqaba inumaa fedhii akkasii hin qabdu ture ergasii asumaan hin fedhin ta'e ammallee feeteeti ergasumaa fedhiidhaan wanta jennee fedhii maaliin nuti lachuutu akkuma agartan kaa amma gammachuu guddaa qabna wal maalatti an gammachuu qaba jechuudha. Maaliifuu yeroo kanatti ilma argachuu jechuun haadha manaa keessan kan jaalatan irraa ilma argachuu jechuun waan guddaadha. Kanaaf hedduu gammadee jira. Haasa'aatis gammachuun kee hanganuma ibsatta gammachuu kee. Anillee hedduu takka gammachuu qaba. Giwaan dhukkubeef naa. Hedduu takka dhukkubsu ture. Dhukkubsu ture. Wanni nyaadheen irraan taa'u foolee waan takkaan fedhu. Amma alhamdulillah gin xiqqoo wayyaatiin jira alhamdulillah. Sababa sanii isinitti deebinee dhufneen isinin jaa. Bannee jirra akkasuma nu irraanfattanii jirtaniif hundi isinis ammoo namni nu irraanfatee jira baay'inaan na fakkaata. Hedduun komanti jalatti viidiyoo lamaan dhiyoon tana dareen isin irratti Mageen garaa qabdi. Namni hedduun beekee jira garuu namni hedduun komanti jalatti akka isin beektan hin beeku anis na ajaa'ibaa ture. Mageen garaa qabdi kan jettan hedduu keessantu jira. Mabruuk faa warra jira. Akkamitti beekaa uummanni kun akkamitti beeka? Akkana fuula laaltanii beektan immoo akkamitti beekuu dandeessan? Anama santu na dhibe. Mageen garaa qabdi kan jettan hedduudha kan arge. Garuu sila uummanni akkamitti beekaniiti osoo nuti ittiin himin jarri nu dura beekan isaa osoo ani hin beekin faa waan isin beektan na fakkaate. Qoy fuula kiyyaatu nama garaa qabu fakkaatamu. Maal ta'e fuulli isii akkamiin waa irraa dubbifamu jira moo isintu beekaa silaa shamarran ni beektanii baay'inaan amma shamarran warri akkas jedhu as jalatti Mageen garaa qabdi kan jettan isin ammoo walirraa beektan waan tokko kan dhaleessu osoo hin ta'in warrummaan akkanumaan beekumsumaan beekutu yookaan immoo obboleeyyan irratti hiriyoota irratti waan akkanaa kan beekan waan akkasiitiin beekuu danda'an hin beekne ginnaa jiraabiyaan hedduu takka. Hundaafuu wanti isin jettan namoonni tokko dhugaadha. Kunoo akkuma argitan Mageen garaa qabdi. Garaa qabdi dhiira ta'ee dhalaa ta'ee san hin beeknu addaan nutis garaadha amma ji'a lammaffaarra gara ji'a sadaffaatti dabartee gaafa afur guutee beekamana fakkaata sunis addaan. Ji'a afuraffaa keessa beekamaa. Ji'a afuraffaa keessa beekamana fakkaata. Dafnee isiniin himu sanillee.
Sangaa ani kan fedhu maal akka ta'e beekaa hundaafuu san sirriitti eega sanuu waan san dhiiramoo intala. Alaadha kan jedhu. Sun sirriidha sun anaafis ilmoodha hunduu yoo taate garuu san gaafsan beekna jechuudha gaafsan adda baafanna. Ammaaf garuu ilma qabaachuu ilma argachuuf deemna kanaafuu gammachuu guddaa qabna. Maal akka akkuma dhugatti aan ammaan tana dafee baatii afran sanillee gaafuma geenyuu jechuudha. Maal akka taate dafee ilaaluun fedhu. Gin gisee yeroon sun geesse obsan qabdu numa laallaga yoo hin danda'e irra dabree ilaaluu baadde. Yes na jaa. Obsan obsiisu jechuun laaluun waan hin hafe sun dirqama. Ana akka yaadutti dirqama laaluun. Inni dirqama jaagin laaluuf fedhu. Maaliif? Dubra ta'uu addaan baasuun dirqama sarpiraayiz gaafa dhalatteen ta'u jechuun gaafa jalqabarraa waa bibbituu fi jalqabna waan ta'eef dhiiraa fi dhalaa sana adda baafachuun dirqama jechuudha. Biyyaansi jihaga ji'a torba. Maal akka ta'e adda sila baafachuu baaddeetas na jaa. Sanni dhaaladhis yeroo ammaa dhufu garuu akkuma argitan magageen xiqqoo laaftee jirti miti akkam isin fakkaata? Fuulli xiyyaa na keessa bubbee. Uqqattee jirti. Fuullis xiqqoo jijjiiramee jiran isinitti. Bismillaahi waan hin ta'e. Nyaatu. Akkanuma taatanii mee warri dhaltanii agartan laafima akkuma kiyya kana namni ta'e ni jira. Koomatti jedhan naa barreessa. Warri dhalee qofa osoo hin ta'in warri akkanumaan beektan waa'ee nama garaa qabu beektan. Nama garaa qabu beekuu fi ka arge tokko miti. Anammaan ta'an arge. Laa beekuu fi ka arges ka beekus wantidha. Baay'inaan amma warra ilmoo hin qabne kan jala jiru. Baay'inaan. Kanaafuu ni beekan hiriyaa irraa ni beekan obboleeyyan irraa ni beekan yookaan immoo haati isaanii yeroo dhaltu ijoollee xixiqqoo obboleeyyan xixiqqoo qabaachuu danda'an. Kanaaf waan beekaniif bal'inaan maal akka beekan maal akka argan isaan irratti yaada isaanii nu qooduu danda'an beekte. Warri agartanis naaf maal. Yaa kanaaf waluma keessa wanti namaa beekumsi namaa akkuma jedhe mageen amma waan xiqqoo afaaniinoo qabde qaata fiide intaa'u garaa keessa. Waan hin jirre kan hafuura kanan jalabdeetti. Innummaa nuuf olee naqa. Anumaa jibbite jechuudha. Dararaan keessa ture namni arge akkana ilmoo dhaluun lammata jedhani. Maaliif wanta hundaan nama dararti. Kana jetti kaan jetti. Waan hin taane bakka waan kanaafi garanaaf garana oofaa turte jechuudha. Yoo isii wanta jettu ani irriba dhebeeta. Na dhukkube jetti garana deetti. Oma godhu wallaalee jechuudha. Garuu amma galata rabbii amma xiqqoo isii wanti san dhiisee jira dawaas fudhattee jirti garuu maaliif cheekaappii guyyaa torbanittis guyyaa 15ttis akkuma argite deemaa jirti hanga ammaatti jechuudha. Mana yaalaa hima deemti. Kana booda waan ta'u hundaa wajjumaan argina waan hundaayyuu rabbitu beeka rabbitu argaa qaba. Garuu haalli isin keessa dabarte dabarfannoo inni jedhan kun yeroo ulfa hanga ji'a sadii inni turaa jedhan wanti sun garuu. Yoo fedhe qallaalii na fakkaate yaani waan dila kana hundi ulfaatu natti nama na biratti obboleeyyan qabaa namni hedduu jira miti. Waan dila kana ulfaatu natti fakkaata. Namni hunduu kaa'ee hanga ofii isaatii argutti yookaan ammoo hanga nama sirriitti himutti argutti hin fakkaatu. Hanga ana jibbutti hanga abbaa manaa keessan jibbitanii kan isin geessise yoo ta'e kun rakkoo guddaadha yeroo hanga abbaa manaa jibbuu qofaa miti. Ciqaciqii isin duraan hin jirre hundatu ciqaciqii isin dhufa isin jidduutti yeroo sanitti jechuudha. Ciqaciqii. Maaliifuu amma nama kanaan jibbee dhugaa feetamu. Ani amma hin beeku waan akkanaa na mudatee hin beeku argee hin beeku. Haala isii haala amala isii yeroo jijjiiramaa deemu ani sa'aatii sanitti ammoo maali garaa waan qabduuf jedhee yaadu kaa waan biraatti itti fudhadhaan. Waan ta'eef baay'ee rakkisaadha. Isin amma akkas hamala akkasii qabaataa turte. Homaa argite kana mana fa'aa jibbitee ganda fa'aa deemti mana biraa ollaa yookaan hiriyoota bira haa deemnu fa'aa jetti. Gabbaanee yoo ala deddeemne manatti galuu fa'aa jibbiti. Yoo manatti galte ammoo annacaan nicii jalqabdi. Wajjin rakkoo guddaa argee dararamaa ture. Kanaaf hanga ammaattuu turre jechuudha. Akkanuma keessa viidiyootis wanti dalaguun na dabbareef saniifi isin jibbite anis ammoo akka waa hin dalayne anis hamilee dhabee bakka aarii taa'ee tasgabbaa'ee haasa'uu hin dandeenye waan tokko dalaguu hin dandeenye sababa sana anis achumaan bade jechuudha. Har'a garuu wanti hundiyyuu irraa gaddeebuu jalqabnaan wayyaayite jennaan dhufnee isin duratti sarpiraayiz kana gammachuu keenya isiniif qoonne jechuudha. Gammachuun keenya gammachuu keessanii gammachuun keessanis gammachuu keenya waan ta'eef gammachuu keenya wajjumaan qoranne jechuudha. Kana booda hanga garaan isii akkana dhufee hangana gahutti waan ta'u yeroo yerootti walumaaf ibsina jechuudha waan hundaayyuu. Kana booda gaafa
ilma dhalle kaa isinuu beeytanii gaafa ilmuun bara hanga garaa jirtuu fi gaafa dhalatte tokko miti gaafa dhalatte wanta hundayyuu irraa fayyadda gaafa hanga garaa jirtu san garuu nagaan dhalattu isin ka'ee si haddeessa waan hedduu si haddeessa. Yaa kanaaf gaafa dhalatte wajjubaan jirraa waan gaafsan waan ta'e walitti deebinee waliif ibsina jechuudha bal'inaan. Ammaaf garuu an gammachuun kiyya guddaadha ammas garuu gammachuu guddaa gammachuu qaba. Lola magee wajjin samoonii kana wal lolaa ture ciqiciqiisii wajjin wal lolaa ture waan hedduu jira maaliifu yeroo ani akkanatti fakkaanne garuu walumaa galatti akkasuma hiriyyoo kiyya tokko yoo gaafadhu warra haadha manaa qaban kan ilma argatan yoo gaafadhu akkanuma godhaa obsuu qabdaa yoo gaafa garaa qaban hanga ji'a 3 ga'utti akkuma argi isaan godhaa isaan annacaa maal isaan godhaa midhaan kanaan jedhan jiran anis kanumarraa xiqqoo isii waan fudhadhee barnoota fudhadhee obsuu jalqabee jechuudha ammaayyuu sana cannacha akkana hundaafuu gammannee jirraa warri baga gammadan nuun jettan galatoomaa kanaan dura jettanii jirtan namni tokko jechuudha osoo hin beekin mabruu kan jettan jirtan osoo nuti hin dubbatin ta'ee fi ta'uu dhabuu osoo hin beekin jechuudha. Asirraan abbaan shaakun wani jira yaayuun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam jira wannan yake barbaadu intalli tunisa zibira da turba tana adana shaati ba wani sina za ta no mal amma na raul foita ba mal ta amale abbaan sha foita dala oda waan isin jechuu barbaadu dhaggeeffattoota fi hordoftoota maagee ndaabditu amma rakkanne jira rakkoo guddaa keessa jira goofandimiin akka nu bantan namni qaamni isa ilaallatu goofandimii banaa mujattiin tuni waan nyaataa waan dhugaatii manaan bisaan jiru tallaajaan qullaa dhaabataa jira goofandimii wante dhugaa isaaniitti kuni rakkoo tallaajaa keessa waa hin kenna kun waan arginu waan dhugamu kana jenna malee akkam jenne waan dhugamu kana waan isaan quufu jira ani nyaadhu nyaadhu ni godhadha nyaadhu haliyaatu isaa foto hojii ka'uutti tasaa nyaataa yimiti waan dhugamu kana waan garagaraa finniitiin kenna hin jiru waan dhugamu fixaa jirta malee paastaa tokko goofandimii banaati paastaa tokko yookiin gargaarsu beesee kadhachuu barbaadanii gargaaraadhaan aannan kaartooniin bitaaf guyyaa kaartoonii guddaa fireemee qabu kana bituu jalqabee ilmootu nyaata keessaa nyaataa naa miti jetti garuu argine ilmoo san gaama nyaatu jalqabe san nyaatu yoo akkas ta'e gaafa dhalate jecha magaazina gamaditti galchina gaafa dhalate mabruuk alaikum baga nagahan maal taatan Allah yibaarik fiik Amin. Amin. Akkasitti. Ana muisii ka. Nusi. Nagaan si ayi kuyenna. Ana muisii ka. Wallahi. Addo wallahi. Magaratu. Oi. Baga nagaan ulfu itikara. Nagaan si ayi ku. Amin. Akkasuma jaale. Ji'a muraasa booda hotel keenya akkanatti jidduu keenya kaayannee si wajjin haasa'u na gaafsan. Inshallah. Namoota baay'eedhaan maka giftii isin bituu gaafa silaalta. Gifti kennaan dirqamaa mima. Kennaan keessan dirqamaa namoota nu jaalatan hedduu qabna gaafsan. Komanti malee dheeraa illee barreessan gaafsan. Abbaan dashaa tibba kana babbannee jira isarraallee nurraallee jechuun YouTube isaa namoonni hedduun subscribe godhanii namoonni subscribe hin godhin hedduu jirtan YouTube abbaan dashaa yaayyuu jedha. Yaayyuu kan jedhu subscribe godhaafi. Maal balleessitee? Yetti ho'i janajjani komanti majalatti. Martuu akka jiru narraa deeffatee. Aaraniiti. Deebisaa jenna. Warri deeffatanis deebisaa fi warri hin godhanis godha. Kanuma hundaafuu amma deebinee jirra. Isilleen amma nagaa qabdi waan ta'eef kana booda baruu dandeenya. Namoonni hedduun maal taatanii
biizii taa'ee isin jedhaa ture. Biizii taanee kanaaf viidiyoo dalaguu hin dandeenye maali isin jedhaa ture. Garuu biizii taanee sun ta'in rakkoo isii kanaaf viidiyoo irra banne. Amma garuu waan garaagaraatiin akkuma duraan nu beekanitti akkuma baratametti itti fufnaa jechuudha. Maal jetta kana booda wayii jechuu jalqabda. Waan nu godhuuf taa'u fuuldura hin beeku. Ginta na booda waan nu bal'inuu natti hin fakkaatu. Yaa anis akkas jedhee yaada. Akka deebi'ee viidiyoo nan jibbisiisne du'aa godha. Viidiyoo qofaayyuu miti akka fayyaa guutuu qabaattu du'aa nuuf godhaafi anis halkanii guyyaa du'aa godhaafi jira. Akkuma agartan isinis du'aa godha. Du'aan keessan guddaadha. Du'aan akkuma amantaa keessanitti kan kiristaanaas kan musliimaas du'aa godha. Rabbiin nagaan si haa hiiku hanga dhumaatti nagaa si haa godhu yoo jettan akkuma amantii keessanitti amiin jenna hundinuu ni qeebalama jechuudha. Ilmoo duraa gizee taate hedduutu akka sammuun sirabbashamti. Yaa yeroo jalqabaatiif yoo ta'u. Hedduutu akka sammuun sirabbashamti. Alhamdulillah waan hin arginu sarkuun bareedaadha. Dhugaadha. Namni kaa waan jalqabumaan jechuun waan hundaayyuu suutuma suutaan argaatiin deema. Atis kan jalqabaa waan ta'eef amma kana booda lammaffaa gaafa ilmoo lammaffaa feenu akkan si rakkisu jechuudha. Si galee namni jalqabu ka jalqabaa waan ta'eef kun ka jalqabaa akkuma lammaffaa illee akkuma jalqabaa kanatti na dararuu danda'a jettee sodaatiin kaati. Ka jalqabaatiif kan itti aanu tokko miti jechuun lammaffaa bara ammaa miti. Lammaffaa jechuun bara gaafa nuti solee gaafa turtuu keessa gaafa fedhii keenyaati malee. Ani ilmoo 50 fedha. 50 fedha ilma 50. Shari'aa nagaa furii argite warri jaartii biraa ta'uufi barbaadan asirratti. Sun dirqama naaf barreessaa jaartii an hanga 4 fuudhuu fedha jaartii kuni beekamaadha. Nata karaakaru deemtaa kanallee walla waan akkana irratti. Yoo immoo 2-3 oliin fedha jette rakkoon qabu. Ilmoo 50 fedha. Jaartis 4 fedha. Isirraa ilmoo 10 yoo argadhe. La 50 yoo ta'e 13 yookaan isirraa yoo argadhe jaartii haadha mana 4 fedha waan isin jedheef sadan irraa ammoo akkasuma 10 yoo argadhe ilmoo 50 ni argadha jechuudha. Ilmoo 50 addunyaa kanarratti dureessi ana ga'e hin jiru gaafa ilmoo 50 argadhe. Maaliifuu ilmoo jechuun qabeenya guddaadha ilmoo jechuun. Kanaafuu ilmoo 50 fedhaanii. Maali? Abbaan shaatiif illee mee namni takkaa oda inni afur barbaada agartee. Ay. Akkana kun abbaan shaa abbaan shaa ijoollee shawaati isaan fedhanii ijoollee shawaa sanis sibanna rakkoon qabu sanii ati feena yaa ijoollee shawaa an baay'ee ijoollee shawaa hedduu jaalladha shamarran shawaa shawaas maaliifuu hundaayyuu jaalladha ijoollee oromoowwan garuu irra wanti yeesiin jedhe haalaa fi amalaan wanti tokko tokko nama jajjabeessuudhaan ijoollee shawaa namni ga'u hin jiru ijoollee shawaa hamilee namaaf godhan wanta kaayyuu ati waan bareeda yoo ati dalagin hamilee siif kenniti ijoollee shawaa jabaa dhugaa hedduu namatti tola maali yaada siif kennuu hin dhiisan waan tokko irratti ijoollee shawaatiif jimma keessa keessa jira atiyoo anis hunda ani shamarran oromoo ilmaan oromoo hundaayyuu jaalladha amma waan isin nama jirtu harargee jaalladha Shawaa. Laani shawaa ijoollee ilmaan oromoo kutaa oromoo kudha tokko nu keessa ilmaan oromoo waan jedhame hundaayyuu ni jaalladha. Shawaa keessa jaartii tokko osoo argadde bakka kana booda aftaamiin nagaan jiru maal eebiita dubartii arsii fuudhu deemgadda faazarii dabale chiikii warri gadhee arsiidhaa fuudhu edaannaan edaa faazarii warra jaraatti dabale kuma 200 jedhanii Bazarida, bazari lakkee sirraa fuudhanii ati godhan adda godhanii maal naan jedhan beektaa chiikii arsii kuma 200 jedhanii tapha biyya biraa fuudhi dhalaa fuudha arge archi arsitti galii gurgurattaa naan jedhan kuma 200. Laa qoosaanis qoosaadha dhugaa arsiilee akkasitti jedhamu iddoo hundaa miti bakka takka sunis ammoo waan dandeettu jechuun wanti ati gootu amma fakkeenyaaf arsiirraa yoo kan fuutu ta'e waan xiqqoosii kennu ni dandeessa nama hundaa miti tokko tokko fudhata saniyyuu akka jedhan dhibbalee maalii jedhan sanii osoo hin ta'in wanti qoosii ni kennita akkasuma wanti ammoo haati intalaa warri intalaa isiidhaaf kennu maallaqa ati kenniti san caalaadha waan hedduu
wajjin si geessan intala jechuudha yeroo kennan waan hedduu wantoota gara garaa wajjin waan akkasii jira malee akkuma namni alaa jedhu shamarran daddallee shawatti galaa akkuma namni alaa jedhu sanii miti arsitti galaa gurguran wala kan bira iyyuu dabranii lafa hunda kennuu fi danda'an abbaa nama intala san fuudhaniif jechuudha intala isaanii fuudheef meeshaan isiin fudhattee galtu horii jira wantoota gara garaa meeshaalee mana keessaa hedduu jira kan haati intalaaf kennitu abbaan akkasii kennu horii fi lafa kanneentu jira akka jedhamu sanii miti arsii keessatti ni beeka qosaa akka ta'e ni beeka walumaa galatti ibsuudhaaf jechuudha ummataaf namoota hin beekneef kanaaf Oromoon kutaa hundaatu anaaf jaalala guddaa na biraa qaban shamarran kutaa hundaatu shamarran kutaa Oromoo kudha tokko ni jaaladha osoo kudha tokko fuudhuun danda'ame dhiirallee ni jaaladha osoo kudha tokko fuudhuun danda'ame kutaa kudha tokko nu keessaa takka fuudhuun sila akkasii kanaafuu abbaan shaatiif namni wanti jettan koomantiirratti nu barreessaa ansiif jira abbaan shaa kan jettan jaalattan yaa kan isa abbaan shaa jaalattan haati nashaa sin dhageen qofa maala tukuno qodaa bafaan bantee astaan abbaa osii mulli amma ani jaartii shawaa yookiin jaartii jimmaa itti fuudha haadha manaa bareedduu haadha shawaa keessaa hin fedhaa ati maala qabda yookaan jimma keessaa fedhaa jira namni jaartii maala qabda jimma abbaa jifaarisi dhaloonni kee amma lumaatu sheedhisaa haadha koo akkana gammachuun keenya kanarra akkana fakkaata haadha eenyu isin jedhaadha suuta maqaa san ganaadha maqaa ammaa miti xiqqoo turreeti jechuun haadha nashaarra qayyaruufi haadha nashaarra qayyaruun sun hin oolu garuu suuta ammaa miti maal akka taate dura daabaa kun beeyneeti san booda wanti jannati kanaafuu yookaan maaltu beeka gaafa maqaa moggaasu maqaatti nu moggaasaa jennee isin dabarsuu dandeenya gaafsan ammoo yaada keessan keessaa irra caala wanti jennee laalleetiin itti moggaasuu dandeenya yookaan ammoo akkasuma kan jaalatu jira fi abbaadha isiniin mari'anna isin kenna maaltu abbaadha kan maqaa moggaasu ilmoo ofirraa haqan qabaadha abbaadha sabni ilmoo jalqabaa kana abbaatu maqaatti moggaafata anillee ilmoo jalqaba abbaa akkasuma mirga kan qabus akkasuma moggaasuun hin barbaada hundaafuu suni suuta waan wajjin arginuudha baay'ee isin jaalanna nagaa nuuf ta'a viidiyoo biraatiin hanga waliin deebinuuf akkasuma kana booda waan isin taatu hundaayyuu isin biraan ga'a nuti siyyaan isaanis nu yaalanii jiran koomantii gara garaa irratti akkasuma misee jiran namni nu barreessaati jira nama hedduudha ka nuuf barreessaa jiru maal taatan hanganuma hundaa kan naan jettan maaltu biitii isin godhee kan jettan yaa abbaa Hussein fudhateetti dhibba sadii jaartiin irraa fudhate liqaan kanaaf nagaa nuuf ta'a baay'ee isin jaalannaa hundi keessanuu baay'ee namoonni isinitti tole namoonni haaraa taatan subscribe nuuf godhaa akkasuma immoo viidiyoo keenya laayik godhaa laayikiin keessan hamilee nuuf ta'a jechuudha baay'ee viidiyoo walitti deebinuun jaartii fidanii na dhuftan yaa koomantii irratti haadha abbaan shaatiif kan jaartii ta'uu fi haadha manaa ta'uu fi kan baay'ee baay'ee